Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo Gadaa News Network raadiyoo isiniif qabna odoo irratti wajjinan Faayisaa Iliyaas. Baha Oromiyaa magaalaa Hirnaatti humnoota mootummaatiin lubbuun nama tokko dabruun gabaafame. Namni kunis kan ajjeefame to'ataa balaa tiraafikaa maqaan isaa Ibraahim jedhamuun ta'uu jiraattonni naannichaa Gadaa News Networkitti himaniiti jiran. Naimaa Umar dabalata qabdi. Godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaatti humnoota mootummaatiin lubbuun nama tokko dabruun gabaafame. Namni kunis kan ajjeefame to'ataa balaa tiraafikaa maqaan isaa Ibraahim jedhamuun ta'uu jiraattonni naannichaa GNN'tti himanii jiru. Galgala waxabajjii 2020 itti gaafatamaan tiraafikaa aanaa Xulloo kan ta'e obbo Ibraahim kan jedhamu nama nagaa kan mootorsaayikiliin deemaa jiru irratti reebicha raawwachuun miidhaa cimaa irraan gahuutu himame. Miidhamaan kunis nama obbo Gishee jedhamu yeroo ta'u dhalataa magaalaa Doobbaa ta'uu jiraattonni aanaa Doobbaa ni dubbatu. Obbo Gisheen reebicha irratti raawwatameen akka malee waan hubameef hospitaala Adaamaatti geeffamus lubbuun isaa hafuu hin dandeenye. Poolisiin lubbuu namaa baase kun osoo beekamee jiru hanga ammaatti to'annaa seeraa jala akka hin oolfamin jiraattonni naannichaa komii qaban ibsatanii jiru. Dhiyeenyuma kana godina Harargee bahaa magaalota akka Qullubbii, Haramaayaa fi Baabbilee keessatti poolisoonni namoota nagaa ajjeesaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Jaamuu keessatti namoonni nagaa loon tiifataa jiran humnoota addaa poolisii naannoo Amaaraatiin ukkaanfamuun gabaafame. Godina Wallagga lixaa aanaa Hoomaatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamuun hammaatee jira jechuun jiraattonni iyyatanii Muhammad Fantaallee waan qindeeffate qabu. Godina Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Fursii Gandaraasaa Murrii jedhamu keessatti namoonni nagaa loon tiifataa jiran humnoota addaa poolisii naannoo Amaaraatiin ukkaanfamuun gabaafame. Yaada jiraattota irraa walitti qabanneen Oromoonni Walloo yeroo ammaa hidhattoota Affaarii fi humnoota poolisii addaa naannoo Amaaraatiin guyyaa guyyaan weeraramaa oolu. Tibba kana kan dhagahame immoo humnoonni poolisii bulchiinsa naannoo Amaaraa tiksitee loonii nagayaan loon isaanii tikfataa jiran marsuun namoota hedduu ukkaamsuun himame. Namoota ukkaanfaman keessaa kanneen maqaan isaanii dhaqqabe Abduu Muhammad Ali, Usman Ali Hussein fi Ahmad Umar Hassan yoo ta'an warreen biroo kan ammaaf maqaan isaanii nun dhaqqabnis jiru. Odeeffannoon kaaba Oromiyaa Walloorraa nu dhaqqabde kan addeessitu namoonni nagayaa badii tokko malee ukkaanfaman kunneen lubbuun jiraatanii fi ajjeefamanii hanga ammaatti wanni adda barameen jiru. Oduu keenya birootiin immoo lixa Oromiyaatti hidhaa fi dararaan akkuma itti fufetti jira. Godina Wallagga lixaa aanaa Hoomaatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaatiin namoota nagayaa irratti raawwatamuun hammaatee jiraachuu jiraattonni iyyatan. Badii tokko malee Oromoo ta'uu isaanii qofaan kanneen guuramanii mana hidhaatti dararamaa jiran aanaa Hoomaa qofarraa lakkoofsan tilmaamuun ni ulfaata jedhan maddeen keenya yaadanuuf qoodan. Guyyaa guyyaan namoonni nagayaa reebamaa hidhamaa ajjeefamaa jiru. Baatiiwwan muraasa duram aanaa Hoomarraa namoota nagayaa 28 baatii afuriif gaaffii seeraa tokko malee mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Hidhaa jumlaa kanaanis warreen dararamaa jiran keessaa walakkaa ol gara xollaayitti geeffamuun gidirfamaa jiraachuus maddeen Gadaa News Networkitti himan. Kanaafuu ajjeechaam hidhaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa hawaasa nagayaa irratti raawwatamaa jiru kanaaf Oromoon walii dirmachuu qaba kan jedhan jiraattota Wallagga lixaa aanaa Hoomaati. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam magaalaa Alidooroo keessatti namoonni 40 ol ta'an hidhamuu maddeen Gadaa News Networkitti himan. Namoota kanneen keessaa dubartoonni 4 iddoo addaatti hidhamuun rakkoo jabaa keessummeessaa jiraattonni naannichaa komachaatti jiran. Namoota kanneen keessaa dubartoonni 4 iddoo addaatti hidhamuun rakkoo jabaa keessummeessaa jiraachuu jiraattonni naannichaa Gadaa News Networkitti himan. Salaalee keessatti manneen jireenyaa namootaa humnoota mootummaan gubachaa jiraachuu eeruun haalli jiru daran hammaachuus dubbatan. Guyyoota muraasa dura manneen jiraattota hedduun qaamota mootummaatiin ibiddi kanatti qabsiifame ta'uu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii keessatti hidhaan daran jabaatee itti fufee jechuun jiraattonni komii qaban ibsachuu irratti argamu. Mootummaan hojjettoota isaa paartiilee siyaasaa biroo deeggaru jee amanu mara reebichaa fi hidhaa irraan gahaa akka jiru tu'ifame. Miseensa hojjetaa mootummaa kan ta'e Geetaachoo Mulgeetaa humnoota waraanaatiin mana isaa irraa qabamuun hidhamee kan gadi lakkifame yoo ta'u guyyaa har'aas irra deebiin akka hidhame odeessi garasiin dhaqqabe ni mirkaneessa. Mootummaan biyyattii maqaa dhaaba Abaawoo Shanee jedhu hawaasa lixa Oromiyaa fi Gujitti maxxansee waraana irratti labsuun lubbuu namaa gaaga'aati jira. Bilxiginnaan akkuma barte diraamaa kana gara jiddugala Oromiyaattis fiduuf hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Keessumattuu Amboo fi Wallisoo maqaa Shanee jedhu uummata nagaa irratti moggaastee yakkuuf wixxifachaa jirti jiraataan gara siyaada isaanuuf laate tokko. Keessumattuu Amboo fi Wallisootti maqaa Shanee jedhu uummata nagaa irratti moggaastee yakkuuf wixxifachaa jirti jiraataan gara siyaada isaanuuf laate tokko.
Namni kun dabalataan akka himutti mootummaan namoota ofumaaf leenjifatan fayyadamuun akka waan qeerroon qondaalota mootummaa dha'uuf socho'aa jirtuu fakkeessuu irratti hojjechaa jiranii je. Humnoonni badiif babbaafaman kunneen abbaa torbee jedhamuun yakka mataa isaaniif hojjetan paartilee siyaasaa Oromoo KFO fi ABO maqaa yakkuuf akkasuma uummata nagayaatti gaaga'uuf akka duulaa jirantu himame. Qeerroo kaayyoo haqaa irratti cichanii argaman ati caasaa abbaa torbeeti jedhanii rukutuuf diraamaa kanatti fayyadamaa jiru waan ta'eef uummanni keenya keessattuu qeerroon Amboo fi Wallisoo gocha kana dammaqee fashaleessuu akka qabus maddeen dhaamaniitii jiran. Itoophiyaatti sa'a 24 dabran keessatti qorannoo namoota 4,457 irratti taasifte keessaa namoota 63 irratti vaayirasiin koronaa argamu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa beeksisan. Namoonni qabaman kunneen hundinuu lammiilee Itoophiyaa umriin isaanii waggaa 14 hanga 76 jidduu jiran jechuudhaan gabaase. Namoota qabaman keessaa 31 Finfinnee, 9 naannoo Somaalee, 5 naannoo Oromiyaa, 4 Dirree Dhawaa, 4 Affaar, 3 naannoo Amaaraa, 3 Gaambeellaa, 2 naannoo Uummattoota Kibbaa, 1 naannoo Tigraay fi 1 naannoo Harariiti. Kanneen hanga har'aa qabaman keessaa 63 dabalatee hanga ammaatti biyyattii keessatti namoonni 4,532 ta'an vaayirasichaan qabamaniitii jiran. Namoota har'a vaayirasichaan du'an 2 dabalatee hanga ammaatti namoota 74 Itoophiyaa keessatti vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dabarteetii jirti. Gama kaaniin kanneen sa'aatii 24 dabran keessatti COVID-19 irraa dandamatan 91 dabalatee hanga ammaatti namoonni 1,213 vaayirasicharraa dandamataniitii jiran. Suudiin weerara koronaa vaayirasii to'achuuf uggura keessee turte kaasuu ibsite. Masjiidonni cufaman kan banaman yoo ta'u wantoonni kaan garuu akkuma itti dhorkamanitti jiru jedhama. Gabaasa BBC Neeyimaa Umar akka itti aanutti isiniif qindeessite. Suudiin weerara koronaa vaayirasii to'achuuf uggura keessee turte kaasuu ibsite. Masjiidonni cufaman banamanii jiru. Wantoonni kaan garuu akkuma dhorkamanitti itti fufujaamee jira. Gabaasa BBC irraa qindeeffanneen qondaaltonni akka jaanitti uggurri ka'uu isaatiin sochiin diinagdee fi daldalaa kan eegalu yoo ta'u, imalli idil addunyaa fi jiilli amantii garuu akkuma kana duraa dhorkamee itti fufa. Waa'een imala hajjii jalqaba baatii adoolessaa keessa eegalama jedhamee jira. Garuu bulchiinsi mootummaa Suudii kanarratti ibsa kenne hin qabu. Biyyoonni hedduun Maaleeshiyaa fi Indooneeziyaa dabalatee lammiileen isaanii imala hajjiif gara Suud Arabiyaa akka hin ergamne ibsanii jiru. Waggaa waggaan uummanni miliyoona 2.5 ta'u imala hajjiif gara magaalaa Makkaatti imalu. Imalli kunis ga'eessa nama amantaa Islaamaa hordofuu fi imaluu danda'uuf dirqamadha. Akka ragaan Yuunivarsiitii Joons Hopkins argisiisutti Suuditti hanga ammaa namoonni 155 siqan koronaa vaayirasiin yeroo qabaman namni 1,230 ammoo du'anii jiru. Booda kana garuu lakkoofsi kun guddachuun gabaafamee jira. Kana to'achuuf magaalota biyyattii hedduu keessatti bitootessa irraa eegalee uggurri kaa'amee jira. Kana dura masjiidonni kuma hedduun kan magaalaa Madiinaa keessatti argaman masgiida Nabiyyuu Muhammad dabalatee baatii dabre banamanii jiru. Guyyaa dilbata har'aa ganama sa'aatii 12 irraa eegalee immoo masjiidonni 1,500 ta'an ni banamu jechuun miidiyaan tokko ministeera dhimma amantii biyyattii waabeeffachuun gabaasee jira. Gabaasni kan BBCti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wayita weerarri koronaa vaayirasii hammaachaa dhufetti duula filadhaa gaggeessuun isaanii namoota hedduu biratti komii kaase. Duula filadhaa Tiraamp bitootessa dabre booda yeroo jalqabaaf gaggeessaa turan kanarratti sodaa koronaa vaayirasii irraa kan ka'e namoota muraasaatu argamee jira. Gabaasaan BBC nuti oduu kanarraa qindeeffan. Torban kana Doonaald Tiraamp sagantaa jiddugala baankii tuusaa Oklahoomaa keessatti qopheessuuf deeman irratti argamuuf namoonni miliyoona tokkotti siqan tikeeta gaafataa akka turan ibsachaa turan. Garuu akka yaadan osoo hin taane nama muraasaatu argameef. Teessoon galmaa namoota 19,000 qabatu duwwaa ture jechuun ni danda'ama. Gabaasaan kun dabalataan akka eerutti dirree irratti nama walitti qabuun ammoo dhawwameetii jira. Duula filadhaa Tiraamp kana namoota hedduutu morme. Pireezidaantichi garuu bakka hin laanneef. Ta'us garuu namoonni argamanillee Tiraamp duula kana akka dhaabu gaafachaa turan. Yoo namni dhibee kanaan qabame Tiraamp itti gaafatamummaa akka fudhatu akeekkachiisaa turani. Sirni duula filadhaa Tiraamp osoo hin eegalin sa'aatii tokko dura namootni sirnicha qindeessaa turan keessaa 6 irratti koronaa vaayirasiin argamu hangafoonni ibsaniiti jiran. Sa'aatii 2 dhimmoota garagaraa irratti haasawaa taasisaa kan turan Tiraamp namoonni hedduun argamuu dhabuun miidiyaa fi mormitootatti quba qaban. Iddoo walga'iin itti gaggeeffame ala namoonni marsanii jiran mormii kaasuuf yaalanis garuu miidhaan hamaan hin uumamne. Kan yaaddoo uume immoo deeggartoonni Tiraamp hedduun isaanii osoo maaskii hin uffatin duula filadhaa irratti hirmaachuu isaaniiti.
erga weerarri koronaa vaayirasii addunyaa mudatee as Ameerikaa keessatti uummata walitti qabuun duula filadhaa Tiraamp kun isa jalqabaati. Bakka Tiraamp duula filadhaa itti gaggeessan Oklahoomaa keessatti ammoo yeroo ammaa lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii haalaan dabalaatii jira. Ragaa Yuunivarsiitii John Hopkins akka mul'isutti US keessatti hanga ammaatti namoonni miliyoona 2.2 vaayirasichaan kan qabaman ta'uu kanneen keessa ammoo 119 kan du'an ta'uu gabaasaan BBC irraa arganne ni mirkaneessa. Tolega daawwattoota keenya kabajamoo oduun irraan isiniif qabnu kanuma fakkaata gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal ture hanga kiyyaan nagaatti isiniin jecha sagantaalee GNN tanneen turtii gaarii.